achi doolaarri badee jira jechuudha Beerut keessa ina waan kun namudatu jechuudha dura isaan akka dhachaan ture jechuudha akka doolaarri badee dhibbachaan ture doolaara 1,300 irraa qaba jechuudha hittirra jarillee nan dhowwatan garuu Kana qashtii waan go har'ammoo naa'ish zaatar hojjechuu dhufe wanni kan jedhan sana jechuudha maanni maqaan isaa ijoollee naa'ish jedhama ka fuuxaa jedhin jedhamu naa'ish jedhama kan inni fayyadame jechuudha luqeetii fi zabaadii kana lamaan fayyadame jechuudha akkuma argitanii zayit zayituunidha soogiddaa fi kameera fayyadame jechuudha har'ammoo qidaameedhaati isaan qopheessaa siniin jedha qashtiiwwan kun harabni waan ajajattee waan istu wallaalte Itoophiyaa la jireenyi wadade araba hamayu lalisaa jira bar amayu afur nyaachaa jirti lafan qabdu maasaan qabdu mashii fidee akkanatti nyaachaa waltanii beeku maasaa qarxime haqotaa waluu chigirun dachee keenya fudhate arabni kuseef kusiin qabne akka kanatti gizee afur nyaachuudhaaf qophooftee jirti siniin jedha meeti jabaadhaa rabbiin raamata nuuf abuusu biyya keenyaaf kadhadhaa siniin jedha har'a fuuxaayar tolchuun koo Iga warri Beerutti jirtan hin beektu baay'inaani naa'ish jedhama afaan biraatti kashkawaan kan jedhamu garuu jibin kan itti namuun kun bakka naa'ish jedhama walumaa galatti maqaa biraa hin qabu ala salphaadhaan wanni kamii wanni itti namu bakka baawdarii itti namu haana wanni waan itti namu jechuudha roobii yookiin wanni kun jechuudha Zabadin kuni hincicita yooti natte wanni baakin baawdari sana yooti natte hincicita dafee foolii godhata jechuudha foolii asiidii kanaaf soogidda baay'ifteetti natta daaku duwwaadha waan ta'eef akka inni mi'aa kennuuf jechuudha soogidda baay'iftee itti natta zayit zayituunis tamanum sa'aatiitti natte bukeessita jechuudha saniin booda daqiiqa 30 booda in tolfamaa saniin jechuu barbaadatan meena waliin xuraame Kamera iditi kan godhu hin qabu duuba koorra jechuudha. Kanaaf egaa qoon kiyyaan kun quba tokko bukeessaa jira siniin jedhame itti bu'aame sumattiyyuu. Okay qashtiiwwan kun amma kinoo akkana ta'ee jira. Bukichi qallaa akka ajaa'ibaatti bukaa'ee jechuudha. Kinooti zaataraa fi labinee irraan hojjedha. Labnee beektu yaada zaatar kinooti zaataritti xiqqoosh soogidda naquu hin dandeessu jechuudha akka xaamii isinii kennuufi kana fakkaata zaatar inni isiniin jecha ol inni isinii bukeessa ol kana ga'ee amma tolchaa jirra
Hojjechuun isaa salphaadha. Diddirsuu qofaadha. Achi immoo gaazii kunuunsi qabsiisee jira jechuudha. Sanii booda kanuma jalatti naqee yoo dana akkasitti diriirsee eelee kana keessa kaa'ee jechuudha. Kana jalaan illee jechuudha. Gubbaa isaallee daakuu sirriitti dibuu qabdu yeroo tolchitanis hin bareecha daakichi inni jala oole. Yoon akkana gootanis ni deemuu dida jechuudha. Kan koo garuu daakuun inni itti fayyadaman lakkoofsa tokkodha jechuudha. Daakuu keekii jechuudha. Inni immoo hin ta'u hin deemu yeroo isin akkas gootanii waan isin gootan isinitti hima. Daakuu abbaa lakkoofsa lamaa fayyadama. Bunniinis hin ta'a daakuu bunniin jedhan sunis hin ta'a. Fakkaata jira jechuudha. Maxabashaa isaatti ruuzii affeelutanii tolchaa dabala. Eelee isaa otoo jiraate ho'eessa jalaa baadaa hin gubu jechuudha. Inni kun garuu ho'een lab godha dafee jechuudha. Eelee sibiilaa Itoophiyaa beektu daabboo tolfatanii beektu baala warqee malee jechuudha. Warri Beerut illee sirriitti beektu maaliin biyya sanatti kana malee waan bitti nyaatan kan biraayyuu hin jiru. Gaafa bitanii fidan immoo namaayyuu hin kennanii. Warri manatti tolchan illee ishi fiizii yaadamti. Warri bitanii fidan kan akka niitii kootii fa'a niitii namni hojjechaa ture. Manuusheen kun ishiidha birqiidha. Keessaayyuu kunoo yeroo akka kunoo amma kana roobni hin jiramti. Taljii hin deemu bakka taljii jechuudha. Lakkooftee bittee fiddi ijoolleedhaaf makiinaa keessatti jechuudha. Baay'ee si kolfisiisa qo'aadha. Lakkooftee bittee fidde ijoollee isheetiif kenniti. Kunumtu birqii ta'ee jechuudha. Iddoon an deemutti bar wanti birqii hin taane hin jiru. Manaan an deemutti
mana deemutti salbaajii widdii, mana deemutti nyaanni widdii, mana deemutti dubbannaa widdii, mana deemutti jireenyi widdii qinqinii. Na carraa kakootii isiniin kenniinii ani dhaamsa kiyyaa jechuudha. Carraa kana carraa kakootii isa ibidda isiniin kenniinii. Kinoodhaan nan tolcha garuu niitiin beeru tolfamaa bittee fiddee sadii ijoollee shifaana yoo makiina keessa jiraatti sadii bittee fiddee ishidha tokko garaa akkasii ani midhaan ishiin komanne dhugaa waaqayyooti jechuudha. Beelli barbaaduu nama baasu beelli nama najjeesu jechuudha. Ani dhugaan isiniin jira biddeeni eenyuma komachaa jiru garuu garaa akkamitti isaan keessa jira amala akkamii qabu namaaf yaaduun kun akkam isaan bira jechuudha malee biddeen abdeedha hinduutu biddeen nyaatteedhaan jiraatu abadan. Meeqa bulee beeka Saa'udii keessatti jechuudha. Namni biddeen dhabee du'e ta'e anatu du'aa ture jechuudha. Ndaan guyyaa tokko guyyaa lama ta'e guyyaa lama oolee bulee guyyaa Ramadaana. Umaashin goone jechuudha mana baanee mana haadha deemne waasa hin beeku dhugaa. Achi bullate guyyaa lama bulanii hin nyaatu jarri. Misaa qopheeffame, irbaanni qopheeffame, masasi qursiin qopheeffame, masasiin hin jira. Ramadaana galaala Ramadaanni bahee wal bira deeman sana jechuudha. Anaaf garuu naaf kennuu didan guyyaa lamaanuu jechuudha. Naaf kennuu didanii guyyaa lamaanuu achi hoollee akkasitti oolee akkasitti wanni jedhee mandara keessan ijoollee warri manatti hafan immoo ijoollee isaanii jechuudha qopheeffatanii yoo nyaatu irbaatas misaasi an akkasumatti bakka mi'a faana dhiyeessisu malee naaf hin kennan jechuudha. Guyyaa lama guyyaa sadaffaa gaafa manatti galu alkanis akkasumatti nan bulee jechuudha. Guyyaa amma kanama bultee hojjettaniyyuu baay'ee nama ajaa'ibaati. Gaafa bariitu isaati dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Akkasumatti iyyuu baay'ee isaa yoo odeessan keessatti waan bifa ta'u yarii moorii qullaa ta'uun gaarii miti. Isiniin jedhama haramni tokko dhugaa waaqa biddeen nama jibbiti bakka irra caalaa biddeenidhaaf kan akka niitii ani bira ture Saa'udii fi Beeruut kunillee hin heddii jechuudha dhugaa. Kushina kana amma iddoo tolchaa jiru kana gararraasa waan asitti agarsiisutu jira jechuudha. Kunillee hin heddii garuu afaan baafattee maa nyaatta namaan hin jettu jechuudha. Garuu eegumsa hin heddii amma labineen tolchaa zaatara tolcheettedha jechuudha. Maa nyaattan jettu malee hin heddii jechuudha. Ani immoo akkasumatti dura dhossee nyaadhaa ture dhugaa. Dhossee nyaadhaa inna si gaafatti waati fuuteen isbaalaa keessa sin gaafattu yoo ati fuutee firiijii keessa guyyaarra dabarsitee achi fudhattee nyaatte si gaafatti eessa dhaqe waan takka seetti gaa akkati nyaatte beetti waan ta'eef si gaafatti jechuudha. Si tufsiiftee jechuudha ishiin kun. Nani biddeen hin komadhu haraba. Sababiin isaa namni biddeen hin jiraatu dhugaa isiniin jedha. Isa macaafni qulqulluu jedha isiniin jedhamte ofirratti argeeraan biddeen malee guyyaa meeqa buleera isiniin jechaa jira. Kanaafiyyuu namni biddeen miti kan jiraatu afura waaqayyootiin jiraata dhugaa. Otoo biddeen dhabeedha namni du'e natu du'aa ture biyya arabaa keessatti jechuudha. Isiniin jedha jabaadha bakka jirtanitti. Kan ammoo jechuudha waan mana hojjedhu dhabee gaaf tokko sa'aatii labineen tolcha. Sa'aatii qusannaadhaaf jecha jechuudha. Waan kana tolcha jechuudha mana kanatti. Gaafa waan kana tolchu arganii maalla godhu amma jechuudha kaleessa sa'aatiin inni fiiga sa'aatiin akka malee sa'aatiin rakkisee naanan baay'een tu daqiiqa 30 bicha fudhata bukeessiteet mautoo mi'a dhixxuyyuu hin tolchita jechuudha achi sa'aatii fiiga qusachuudha isa kana tolchee geesse xaawulaa lafa islaa tolchuun dirqama waan ta'eef jechuudha achi maal gooti har'a qidaamedha miti mana haadha namichaan geessaa tolchinaan jette hojiin hin dhumne bara kursi tolchee kursi dhaga nama tolchee robboloottan ko bari alka saati shanitan tolchee kursi dhaga jechuudha ta'ee jechuudha ijoollee mana barumsaa deemti waan ta'eef jechuudha amma immoo har'a qidaamedha egaa torbee har'ana dhaante isiniin jedheera har'ammoo waan ta'u hin beeku mana haadha kiyyaa mana haadha namichaa mana maatii kootiin geessa tolcheetta amaatii shi kan akka shiitii hayawaan amaatii shi qaamistira rabaate shiitii isinitti hima Ambalta sirriittan jaaladha jechuudha. Amaatii shi kun sararatanyaa hin reebdee
miila irra deemtedhaan warri beekan jechuudha. Miila irra deemti. Achi gooftaan biyya wanaa keessa akkatti nama loluu sinitti machi caccabse gooftaan miila ishii jechuudha. Miilli ishii hin caccabee amma laashoftee mana ilmaa kanallee laala kan namni ramadaana olii gad deemullee nama deemuu hin dandeenye ishii godhe gooftaan manatti ishii hambisee waaqayyo akkasitti nuu lolaa. Keenya lolaa waaqa dhiisin dubbatanii haa ilaali jaanii waaqayyo godhu guyyaa guyyaadhaani jedha faarfataa barra guddata. Faarfannaa baay'ee nama tuquufi faarfannaa rakkoo namoota faana wal fakkaatu faarfannaan kun hundi isaa hiika qaba. Faarfataan kun yeroo faarfatu faarfannaan isaa hundi hiika qaba. Dhugaa isin jedhame kan faarfatame hiika qaba jechuudha. Kanaaf waan waaqayyo godhu callisanii ilaaluun gaariidha. Akkasitti niitittii kana caccabsee akkasitti isheen laashesse jechuudha. Gooftaan amma shibaa taatee mana jirti. Caccabduun jedhu garuu baga ijaa shibaate. Bagayyuu gooftaan hojjetee jira yeroo tokko shaa caccabsuuti. Reebdee kaddaaman yookiin in laafti ta'a yookiin in kufti ta'a achitti miila irra deemti. Ilmi kaa isa bareemti ree. Isa haati nama reebdu bareeti mana keessatti. Naka jeelee natti fakkaate na reebu jechuudha. Wallahi foto lubbuun kana keessattuu qaramne na reebdu na arrabsitu na arrabsiti malee. Na reebdu to lubbuun kana keessattuu jira. Shanillee jaallee na dhoofti na irraafachiiste yookiin dingataa jechuudha. Isa sana booda hin dhiisu. Achuma akka ta'u ta'ee jechuudha. Achii ka'ee amma koo lolan beektu jechuudha. Amma keenya lolan beektu. Jarrillee barkan nu rakkistu kun lolan beektu. Walumaa sirriitti lola beektu wallahi. Jarri maal beekti? Ispoortii beekti. Na mishtaafa fudhan sammuu keessa gadi dhiisaa fushitiif marmaraatti ofirra gadi teessu uleen dandeessu wali sobdi oobaan kun. Arabni uleen dandeessu bara. Garaa ishii baachuu hin dandeessu ulee mitiiti jechuudha. Kanaaf sodaatina gola keessa jirtatti afaan isaanii garuu dingata waan hiyyaniif jechuudha. Baay'ee nama sodaachisa. Kanaaf inni sodaatina isin immoo jechuudha. Waan akkasinitti dhufe. Daftaniin malsii kennuuf hin barbaadina. Turaa of baraate dhugaan haraba iyya isaanii yeroo naga'u baay'ee tokkicha lafa jiru wallaala jechuudha. Ni nama akkas jedhee isiniin jedhu kuni baay'ee ammannaa isaan hiyyanii xiqqoo turaniin malsii deebisaan malee otoo isaan iyyaa jiranuu malsiitti deebisuu hin danda'u jechuudha. Jinniiwwan obbolaa jinnoota jechuudha. Gooftaan nu gargaara. Biyya keenyaaf waaqayyo nagaa deebisee guyyaa tokko immoo biyya keenya isaan fida akkuma Suuriyaan waan nyaadhu dhabeettee dhufte biyya keenya dhuftee galte. Gooftaan immoo jarrittii kanas guyyaa tokko dachee keenya dachee Itoophiyaatti fidee ishee gugguufsisa. Akka obboloonni Yoosef bara beelli bu'ee waan nyaatan dhabanii biyya Gibxii ba'anii biyya isaanii ba'anii biyya Gibxii dhaqan. Mana mootii Beexifaaraa isaan obboleessi isaanii akka achi galeen beekani akka mootii ta'een beekani akka achitti moo'een beekani isaan gurgurachuu beeku malee gad darbachuu beeku malee akka gaafa beelaati furmaata ta'uun beekani. Haadha nu cunqursanii haadha gad nu qaqqabanii guyyaa tokko inni gugguufanii. Baranan biyya kana darbellee yoo ta'e arabni ma dhufti dachee keenya yoo dhaga'uu baadhe kun seenaadha qabatamaadha ma dhufti maaliif hundinuu dabareedha waan ta'eef. Inni Israa'el yaadate hingaa garbummaan keessanii hingaa dhiphini keessanii hingaa daddarbamuun keessanii hingaa suphee dha'uu keessanii hingaa daakuu keessan Beexifaaraadhaas hingaa amma kootta bilisummaatti jiraadha biyya koottas hingaa jedhee Musee kaaseef. Nunis guyyaa tokko biyya dhaala keenyaatti hingallaa yoo dachee kana irratti nu darbuu baatte walsamii irratti nu darbuudhaaf jirti. Yoo arrabni sinitti dheerate yoo jibbi sinitti dheerate yoo tuffatamuu sinitti dheerate yoo gadi qaqqabamuu sinitti dheerate hin gaddiina nama laaltanii hin gaddiina. Sababni isaa maaliidhaaf nama lubbuun isaa darbu nama umurii daangaa qabu laallee gadduu hin qabu namni hin darba waan ta'eef jechuudha lafa kanarraa kan hin darbine wal samiirra jira kan bara baraan jiru jechuudha. Kanaaf inni nutti hin dheekkamne inni nu reemne inni nu rakkifne waan ta'eef nama duutee baddu nama uffata mitirii tokkootiin awwaalamtu nama akka koo rirmi nyaata ishii balleessu maa sodaattu dhugaan siniin jedha nama akka ofii nama dacheetti darbitu hin sodaatina
isa waan hunda gochuu danda'u, isa jiraatti rakkisuu danda'u, isa ajjeesee dhosuu danda'u. Sodaadha dhugaan sin jedhu uumaa keessa sodaadha. Gaafa namallee ijaa baattanii isa ilaala. Ijaan baatina ijaa sinii baa argitanii amma ishiin amma sarraatanyaa reebuu sarraatanyaadhaaf maaltu maal godhaa sarraatanyaadhaaf maaltu dubbataa jettee sarraatanyaa dabaddabuu beekti garuu inni dukkana keessatti nama argu inni madaa garaa nama argu immoo seerri otoo argeen adabiin ofii isaatii ol samiirra ka'ee adabe jechuudha. Har'a mana akka washiitti deemuu hin dandeessu. Mana ilmaan ishiitii eessayyuu deemuu hin dandeessu jechuudha. Kiraan jira waan ta'eef namni kiraan jedhaan baatee gadi ishee oofu hin jiru. Yaa obbolootaan koo yakki nuti hojjannee dhaloota keenyatti booda keenya akaakkilee abaabilee keenyatti darbuu hin oolu. Cubbutti hin galiina rakkinaaf jettanii waan nama hin yaadinaanii gorsa kooti siniin jedha nama lola waaqayyo in lola dhugaan siniin jedha. Guyyaa tokko callisee beeku ati miidhamtee dhugaan kee hin awwaalamu jechuudha. Sababni isaa inni dhugaa namaa baasa. Qaayeen obboleessa isaa ajjeesee dhoksee umtuu nan argu jedhe. Gooftaan garuu argee inni abeel yookiin lubbuun abeel lafa onaa keessaa waan iyyituuf yaa qaayeen waan obboleessi kennan anas eegaa jedheen gooftaan. Kanaaf gooftaan argetuma isa gaafate. Kanaaf gumaa obboleessa keetii kana dachaa torba sirraa barbaadaa ta'anii na hiyyi keessan dhokatee hin hafu. Gatiin keessan dhokatee lafa waan ta'eef dhokattanii nama miidhina adaraa keessanis ni jedha. Nama mitiitii horiiyyuu lubbuu hin miidhina. Namni keenya garaa jabaa jira. Har'a immoo wayin argee Facebook irratti jechuudha mucayyoo jaraa waraanamte jechuudha argitanii. Gaafuma dubbii isinitti ka'u yoo jarri mana sana keessa turaniiru ta'e jechuudha. Sindura maricha keessa jiru yoo ta'e gaafuma dubbii sin jammaru gaafuma isaa sin jammaranii jala zool jechuu jala mana geeddarachuu jala turuu yookiin immoo dursitanii jara beeksisuu akka seerri hordofuuf intala nama sin faana hojjetu nama sin miidhuudhaaf adamoo qabu namni sin jammare dursitanii seera beeksisuu of eeggannoo gochuu yookiin kilaasii faana raftanillee geeddarachuu sa'aatii hojiillee gargar baafachuu akkasini wayyaasini jedha. Argitanii haadha mucayyoo kan iddoo waraanamee jiru gara jabinni akka kanaa daraaree amma lubbuun namaa waraanamutti ga'uuni baay'ee ulfaataadha. Harka maaltu horiiyyuu waraana harka maaltu horiiyyuu waraana yoo dubbachuu baate jechuudha. Ilma namaa intala namaa mitiiti jechuudha. Baay'ee haala fokkisaa keessa jirra. Lammanni immoo jechuudha wanti ijoo isin jechuu barbaadu adaraa keessa manni nutti toleera iddoon hojii nu ta'eera jettanii amala hin beektanii amala jaraa hin beektanii maatii keessa warri fidaa jirtan jechuudha. Firoottan keessan ofii keessanii otoo hin baasin hin beekin otoo biiroon hin beekin warri ofii keessanii fidaa jirtanii dhugaan isiniin jedha. Qooda obboleettiin kee garafamtu gaafati waa balleessitee jechuudha. Manicha keessaa qabamtee harka seeraatti kennamtu gaafati walitti buutee halaxuun mana isaaniitti ari'anii si baasanii obboleettii kee achitti fidde intala wasiila kee intala aadaa kee manicha keessatti wayyoo in dararamti bara shiguutu tokkoffaa seerri hin beeku maaliidhaan dhufteedhaan jechuudha. Biyya kana keessatti namni fide namni garagalee ilaalamu jiru Dubaay keessatti jechuudha. Namaan dhufte waan ta'eef waan tokko itti furmaata hin qabdu. Yoo waan dhikee si hiyyee harka kennatte yoo waan dhikee si hiyyee dhuguma poolisoonni jedhan dhufan hin dhufanii jar gadi bayi koottoo barbaadde sin jedhu qabanii karaarraa qabne sin jechuu barbaadanii jechuudha. Of eeggannoo cimaa sin barbaachisaa siniin jedha. Nama faana warri hunqubiseen tan otoo walitti qabachuu dandeessanu otoo kishii keessan keessa ol keewwachuu dandeessan otoo akkaawuntii keessan irra ol keewwachuu dandeessan uqqubiseen gaariidha. Walitti nama sassaabaa daftanii paaworii argattanii hojjechuudhaaf illee dhimmitanii hojjechuudhaaf illee nama kakaasa jechuudha. Inni walitti qabee dhufe dhimmarrallee hin oola jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ishumatti kan itti sii kennu waan ta'eef amma nama ijoolleen dinkata walirraa ari'amu jechuudha. Kan yookiin sassaabdutu ari'ama yookiin kan barreessitu keessaa ari'ama yookiin kan qabdu birriitu keessaa ari'ama jechuudha. Gaafa seexanni kaatee ari'amu namni ari'amu beekamu iddoo hojiiti. Gaafa kana muluun keessan hin kassartu jechuudha. Of eeggannoo godha. Gaafa birrii keessan argitaniyyuu of eeggannoo godha. Birrii baay'iftanii arguun keessan daran nama gammachiisa iddoo tokkotti waasinii bita. Garuu balaa hattuutiif saaxilamuun keessan waan hin oolle. Jarri as keessa babal'atanii jiru jechuudha. Namni keenya daran baalagee ta'ee qixxaa'eera. Akkas jedha anini. Kinoo yoon jarri keessan nama gaarii ta'an kinoo maatii kootiin haasayiitiin birrii jalatti asii kennaata akkaawuntii koronaa galchitee dhuftee furachuu dandeessa jettee birrii gadi dura akkaawuntii gara sii galchuu ta'uu baannaan immoo ji'aan gara biyyaa ergachuu malee waan furmaata qabu hin jiru. Ijoollee baay'ee saafamaa jira. Fudhataniit adaraasha jalaa geeddaratu fudhataniit
lakkoofsa bilbilaa geeddaru warri kan mana ijaarsa mucayyoo birrii kuma 13 irraa fudhatan argitaniitu yeroo darbe miidiyaa irratti jechuudha. Miidiyaa sana hordoftu yoo ta'e hin beektu jechuudha. Birrii kuma 13 ishiin immoo akkamitti irraa fudhatan beektu birrii kuma 13 diraama kuma 13 biyya kana keessa jechuudha. Intalli mana kiraa galti jechuudha. Mana kiraa galti hojii dhabdee turte akka carraa ta'e gidduudhaan hojii hiiktee turte mana turte gibbish keessa bakki duwwaa waan jiruuf namatu takaraayeffachuudhaaf gala gibbish keessatti jira. Namni suni edda qubi nyaattee kiraa fudhachuu dhaqee gibbish keessa maaliidhaaf deeme informationii dhagaye akka qubin ishee dhaabee jechuudha. Informationii dhagaye birrii fudhattee ittiin qubi nyaattee na gibbicha takaraayyachuu dhaqee warri gibbii immoo maal isaan dhibee birrii isaaniitti waan ta'eef kennanii bakka isheen hojii hojjechaa turte dhaqee intala nagaa gaafatee waa hojjetate jechuudha bar hojjetate isa sana hojjetate jechuudha. Dhaqee ol darbee birrii kuma 13 kaafteetti gahitee edda wallaaltee guyyoota muraasa turtee yaalamtee mana yaalaatti waatti yaalamtu dhabdee namni liqeessee fi liqaasuu irra jira. Birrii waggaa tokkoo fi wayi daladde muluu karaa sababa hunqubii sanaan informationiin ijoollee keenya warra baala goota warra dabarsanii nama kennan irraa ishii qaqqabee intalli sun nyaatamte jechuudha. Tokkoffa waraqata hin qabdu malee namichi kun iyyafatamee hin qabama. Suura isaallee argattee jirti jechuudha. Waraqata hin qabdu. Eenyutu ishiidha iyyafata? Eenyutu nama badee ala jiruuf waa gochuu danda'a? Manni yaalaas yaalu. Yoo waasi mudate biyya galattee daftee hin galtu qorannoo sirra adeemsifama. Aramni gaafati baddee jettu waan gurguddaa jettee si himatti. Yookiin mucaa koo dhooftee baate siin jetti. Yookiin warqee koo fuutee baate siin jetti. Wanti ishiin jettee siin kassarne hin jiru. Wanti ishiin jettee siin kassarne hin jiru jechuudha. Qabata barbaadde jechuudha. Wanti yeroo darbeen baasii argeemmoo jechuudha. Ijoolleen karaa galan dhabuu isaanii irra caalatti warri ala hojjettanii lakkoofsa wanni keessanii beekuun dirqama keessan, lakkoofsa paaspoortii keessanii beekuun dirqama keessan, lakkoofsa paaspoortii keessanii hin beektan yoo ta'e baasiin waan itti si gargaaru hin qabu. Tasuma lakkoofsa paaspoortii keessatti dhimmi kee xumurama. Lakkoofsa paaspoortii keessanii bolottan ku sirreeffadha, iyyaafadha iddoo keessanii yookiin immoo mastaawashaa qabadha ganaa warri biyyaa baatanii ganaa warri baduudhaaf jettan paaspoortii gattanii paaspoortii keessa siistamiidhaan lakkoofsa isaa fuudhuu qabdu jechuudha. Kanaan alatti baasinas ani ofii kiyyaa waan dhaabbadhee arge ijoollee bilmaan buustee boocha jechuudha. Deemee laala warri shaarjaa jedhanii Dubaayii dhufu jechuudha. Eeyyama argachuudhaaf laali taaksii laali waan inni si godhu taaksii guyyaa lama guyyaa sadii yoo deebite hojii qabdu yoo ta'e hojii hiiktette yoo ta'e taaksiitti dhufe birrii kee jechuudha. Egaa otoon lakkoofsa paaspoortii gatiin beekne dadheen baasii deddeemuun gatii siin qabu deemna irraa siin jedhe isaan kasi awwaarra lammiin keenya ta'anii jechuudha. Lammiin Itoophiyaa ta'anii jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaan siniin jira warra saddafachuu barbaadanis jedhamattis waan ta'e siin jira kan dafee saddafamu waan ta'e jechaa jiru saddafachuu barbaadnaan biyya galuu barbaadnaan kana qopheeffatanii galuu barbaadu dandeessu. Waan bira gaafatachuu immoo yoo barbaadannaa gaafadha yoo jettammoo barreessa koomentee jechuudha siniin gaafadha siniin jedha wanti si dhibe yoo jiraate siniin jechuu barbaadetanii kunoo manuushee otumaan sinitti odeessuu tolchee fixuu ga'e. Egaa manuusheen Beeruutitti baay'ee na rakkisaa ture baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Manuushee tokko yookiin birrii tokkodha Beeruutitti. Haa ta'u malee niitiin kiyyaan kennitu jechuudha. Gatii ishee nyaatu sinitti immoo waan ishee godhe gaafa galochedha. Mucaan goddanyaa kootiin beetti viidiyoo kana yoo dhageeffatte ana akka carraa ta'ee jechuudha. Waan muudannaan gale jechuudha. Otoo gandaara ba jirtan obbolottan ko waan baay'ee dhabdu fira keessan dhabdu haadha keessan abbaa keessan dhabdu ani har'a gala boruun gala otoo taa'u kun na muudate jechuudha. Achi yeroo sun koroonaadha. Wanniin badee jira jechuudha. Doolaara Beeruut keessa badee jira achi maatu ta'e achi doolaarri badee jira jechuudha Beeruut keessa. Ina waan kun na muudatu jechuudha. Dura isaan kadhachaa ture jechuudha. Akka doolaarri badee dhibbachaa ture doolaara 1,300 irraa qaba jechuudha hittirraa. Jarillee na dhowwatan garuu doolaara badee malee jechuudha. Achi kadhachaa ture jechuudha. Gooftaa kana maaloo kaa jedhee baay'ee kadhadha. Ijoollee muluu baasanii gad darbatan jechuudha. Araboonni sababa birriin hin jirreef jechuudha. Achi man kadhadha lakka waaqayyo waan addaa hojjeta yaa obbolottan ko dhugaan sinin jedhe gaafa gowwummaadhaan kadhattanii
ulfina waaqayyoo ofirratti argitu jechuudha. Inni taphattanii kadhattu isin garuu afaan keessan ani kadhachaan ture ijoolleen baay'ee maal taate akkas taate naan jedhu achi bakka dhiphina guddaa keessan ture maatiin kiyyaas immoo harmeen kiyya mana kimii jirti yeroo sana mana yaalaa jirti jechuudha. Dhibamaa jirti achi ani doolaara kiyya sana akkatti hafee jira. Kana dhufe beeku tokkichum koronaa tokkichum doolaara tokkichum ekonomii 00 achi ani kadhachaan ture waaqayyoon akka harmeen kiyya mana kimii jirtu immoo naan dhagaa garuu maal gochuu danda'aree koronaan akka rangalan illee hin jiru garuu kontiraata fixeera waggaa 4 ta'e manicha keessa achi otoo kadhachaa jiru birrii naa kennaan jenneen garuu namichi Dubaayii hojjeta maalumaafuu kireedit kaardiin isaanii doolaara bichaa hojjeta Ameerikaadha Faransaay achi hojii isaanii jechuudha birrii hin qabu sirriitti birrii hin qabu warra nama manuu shedha dhowwataan kun birrii sirriitti qabu qabeenya sirriitti qabu dhugaan isin jedha hoteela hin qabu wanta san biizinasii hojjetu jechuudha achi amma naa kennaan jenneen dhiphinumaan guutamee jira ijoollee baay'ee dhowwataniiru waan ta'eef ijoolleen birrii dhabanii naan jette dhufte jechuudha anaanis bakka gurgurna buusu barbaaddeeti jedhee anis dhiphina keessa nan galee achitoo kanaan taa'aa jiroota birrii goshee harkaruu harmeen kee boqottanii galgala roobii galgala ayyaasni galgala natti himan achi ishee akkasumatti bakka biruu 30 doolaara 30 naaf akka kennitu gatu taaksii bichaa reetanan wanti kun na mudate halkanii annan deeman jedheenii eshettes galgala sana tikkeetti naa barbaadde onlaayinii irra jechuudha ammayyuu bararaan hin jiraadhanii ammayyuu halkan kana bararaan hin jiraadhanii akkamitti deemari'anii hin qophoofne mee walitti hin qabanne waan ta'eef jechuudha halkan kana amma sa'aatii kanadhaan otoo amma kana sa'aatii kana yoo achi dhaqee hin qaqqabu jechuudha amma sa'aatii kana bararaan hin jira tiraanziitii Dubaayii gara Itoophiyaadhaan achi amma gochuu dandeenya waan ta'eef amusii hawaalli hin qaqqabdanaan jette ishiinis roobii nagaggeessite jechuudha gaafa roobii mirmaraa koronaan sun danqaa ture biyya sana keessatti yoo jedha shin nama namaan naa xumurtee hin baasan akka qalliitti jechuudha achi nama namaan naa xumurtee gaafa isheen tikkeetti bira geessu immoo tikkeettiin Kwaatar jedhan Itoophiyaa daayirektiin hin jiru Kwaatar deemee guyyaa guutuu sa'aatii 20 fudhachi taa'aa oolee harmee kiyya gaafsa nagaa raawwateera jechuudha guyyaan awwaalaatiin amusiisu jechuudha ani qaqqabne jechuudha amusii gaafa guyyaa isa gaafa awwaalanii an halkaasaa ganaa bararaa wanni keessan jira jechuudha xiyyaara keessa hin qaqqabne waan ta'eef ani galgala isaa Itoophiyaa gala sa'aatii tokkotti jechuudha akkamitti niititti jalaa kutee isin jedha achi waaqayyo dinqii hojjeta doolaara 1,300 mana keessa fuutee naa kennite dhugaa waaqayyo galmee akkasii hojjetee doolaara sana mana keessa kaa'ee jechuudha doolaara 1,300 naa kennite dura bilbila moofaan qaba bilbila sana bitadhee na koronaa mirmaraa deemu immoo shaanxaa bitadhee faa jedhee gale kan dura bu'aa ture jechuudha gaddi koo gammachuutti jijjiirame hin da'uumi waaqayyo waan addaa naa godhe biyyas gallaa waaqayyo hojii sana hojjete biyya kana dhufe jechuudha na yoo obboloottan koo ija keessa waaqarra kaawwadha gaafa cubbuu hojjettan gaafa waa balleessan naa dhiisaa jedha namni akka kobbaa lageen hin jiru laayinii kanarra jechuudha otoo feesbuuk hojjetu biraa jiraate si amma namni waaqayyoo dha'uun naan jiru ijoolleen jechuudha baay'ee baay'ee dhugaa gooftaa keessan ofirratti sodaadhaa isin jedhaan agar waan ashii cubbaamtuudha garuu waaqayyo waan baay'ee godhe waan addaa godhe du'a gar malee na oolchee dho'insisuun illee gaafa ta'u bahuudhaaf turre mana keessaa bakkee deemuudhaaf turre ishimmoo safara sana deemte safara wanti sun dha'u jechuudha mi'a bittaachi dhaabbatti manni haadhaa karaa sanaanii manni haadha namichaa achi deemna naan jedhanii turan jechuudha achi turanii deebi'anii koronaan hin jire waan ta'eef makiina keessa eeyyamanidhaan makiinaan garuu nama furiin eeyyaman ijoolleen lamaan gidduu yoo teesse anduubarran ta'a ishii yaa'u makiinaa oofti jechuudha lakki baqqaa fi naan jette waaqayyoof galanni haa ta'u wannan hafee hin deemne faana gaafa baate qajeelteeti mana haadhaa deemuudhaaf jechuudha achi immoo mana haadhaa dhiiftee beeta kiristaanii deemte beeta kiristaanii gaafa deemtu garagaltee beeta kiristaanii deemte jechuudha ishiin gara beeta kiristaanii sanatti garagaluu fi dho'insisuun tokko jechuudha bilbileen gaafa deetuma muddama keessa jiru ani baqqaa isaanii naa bilbilanii maal keessa jirtaa safarri maal keessa jiraadhaan baan irraan jedhaniin nurraa xiqqoon jedha achi gooftaan nu gargaara isiniin jedha akkasitti butee achi keessas na oolche guyyaa gaaf sanaa waaqayyo waan baay'ee na hojjete dhugaa isiniin jedha
waan zarzarii koo keessatti hin hojjenne gooftaa waan baay'ee hojjetan shidde anuma cubbamtu kanaaf jechuudha dhugaan siin jedha waaqayyo qabaadha amantii keessan ani waa'ee waaqayyo hin beekuun ture dhugaan siin ennaa beruutu keessaru maqaa yesuusin hin jedhu maqaa sillaasee waan maqaa waan kamiin waamu jalline koo feesbuukii gubbaadha wala jechuudha ganama ka'ee feesbuukii gubbaadha dhiira yoon arge birrii meeqasii erguun jedhanii jechuudha seenee tananii na sobee tananii na sadaggee bixabachuun beeku geemiin koo dhiira jechuudha birrii naa ergennaan naa jedhe si ergeera jedhanii sobee tanan birrii man dura irraa ergatte sana walaqata isaa gadirraa kutee tanan guyyaa saafaa waatti goggodhe tanan birrii si ergera deemi fudhadhu jedhanii na soba deemee jaan baankii dhaabbachaa oolee ofee hin galle naan jedha kottu nyaatta dabbaallata ani barittaan xabadda nakasi fuudhee dhufu hundi birri jira qidimaa jechuudha achi akkasitti hafe heerumni koo akkasitti hafe jechuudha gooftaan gidduu galee jarris birrii barbaadu akkasitti hafeessiniin jedha inaafne garuu beektanii maal lamaan hunduma keenyaaf iyyuu kaamee jira siniin jedhaa fennaan siniin jedhu nyaatamuu tafe malee heerumni maa afare gooftaan nu kenne waan ta'eef abdii kutatina siniin jechuu barbaadatan nyaatamina siniin jechuu barbaadan warri yeroo qabdan garuu naa waan akkasiin hojjetenaati hojii biraa hojjedha ani garuu yeroo sana yeroo waan qabu fi hojiin kiyya hojii dhiiraa bichaadha hojiin dhiiraa bichaadha bakka akkuma isaan haasaa itti afaan haasaan sodaadhu karoora nam baasaa fi abeeta uy si argannee moo naan jedhu kan akka kee argannee moo ati uy akka kan hojii amma kanaa ta'uu dandeessu dubbii amma kanaa ta'uu dandeessu ganda arabaarta sin ganda arabaa hin malu naan jedhu nam beekan bara achi dhugubsi aan jarreenna akkasitti xabadha yoo galtee maal taatamu naan jedhan nan nagada nan tolcha nan waxa bakka gosoota biizinasiitti nu deessaa dhiirri dhugubsee fazzaza tokkoffaa niitii laati manaa dubaayii kana jirti jechuudha ishii lakka waggaa isaatti galuudhaaf cidha godhachuudhaaf isaanii afoo gimbooti jechuudha muddamee kongalinaan jedhe ishii achi kaayee jechuudha isanii todeessu eebbira achi ilma daadaa dhufee gurbaa ilma daadaas mana jarajjana iddoo tokkotan jarajjana bara na ilma daadaa dhufee suuraa keenya harkatti argee akkasitti irreecha deemanii jechuudha mana isaatti waamee koo footoo na kaasi jedhanii ilma daadaa sun gurbaa sana jarajjana gurbaa lennaa footoo kaasadhee bilbila banuu suuraa koo keessatti arge intala kanan beekta eenan beeka iddoo akkanaati inna maal waliin jettarree akkas goonee akkas irra jirra inde anaanis bareesh naan jette amma naa dhiiftamoo si dhiisaree jedhi ijoolleen akkasitti wal lolanii dhufee gurbaan ebaloo faana naasoo taanaan jedhe eeniin jedheeni achi akkasitti barakkas na godhee naan jedhe gonnaan haa ta'uyyuu malee immoo inni niitii qabaa haati manaa isa dubaayii jirti waan kana dhiise naan jedhe jechuudha na ani hojjetaa mootummaati jedhee fazzazaa bahee jechuudha digirii lammataan baradha ji'aan birrii kuma jaanaa kaffalii naan jedhe ni soora ji'aan mana naa ijaare jechuu didaati ji'aan birrii digirii kaffalii naan jedhe abbee haniyyuu waanatti baradhu dhabnanaanis barnoonni kun sanatti ifte kaannani birrii naan jedhe ani waanatti baradhu dhabnaan dhufe ganda arabaa jedheenini akkasitti ofirraa kaachise jechuudha qote bulaa nan hafne naggaadee nan hafne namtu nan hin jedhanii jiru amma narra darbe xaamii isaanii jechuudha argaa isaanii jibbee amma dhugaa isaanii jedha haa hin jedhu nama gadi buuse amma dhiyoo kana balleesse jechuudha yuutuubii waa hunda gubee balleesse ofirra adabaddeen taa'ee dhiyoo kana deebisee waa tokko jedhee wanni feesbuukii bane guyyaa tokkotti nama beekan galmeesse yoo isiniin jedha amma na dhiise malee ofirraa cufe nama 602 jechuudha guyyaa tamuroota keessatti seenanii afaan banuudhaaf bara dhufan jechuudha yaa'anii dhalaan keessan jirtu jara qofa nama kaayooti soddaa kaayoota nama amaatii kaayooti malee amaatii jireenyaati malee amma amaatii jinjaanaa miti jechuudha waggaan kollee 45 nama sinachi eerumaaf hin ta'aaree bulan ta'a maal jedhee na fuudhani na fuudhoome nan qallabadha sangaadha jedhamu gatii naa bitti jedhamu akkasa siniin jedha qashtii waan kosiniin jedha anuushe madaamin kiyya beerut na dhowwatte ka har'a baay'ee tolchee wanni isa nama laaluudha gadi garagalee isinitti odeessaa jira bara eeggachaa isinitti odeessaa irraa isiniin jedha mataa koo irra jira jine nama laalu suni garuu amma immoo googiliin tolee shumana naasa'e kana achi keessatti
ol gurratanii tikkeetti niftaanii mana kana tikkeetti malee akkanaan baafne naa kanadhaa warra viidiyoo kana dhageeffatan jechuudha. Iyyaa bara sana indarbedi dichee harki waaqayyoo koos narraa garagalchee jenna daldee dachee keenyatti. Wallaahi ana maqaasiraa hojjechuu na wegandaara waagalee jechuudha bakka achi taa'ee fataa jedhe sanbataa qidhaame gooftaa koo galateeffachaa guyyoota hundumaa gooftaa koo galateeffachaa iddoo qasiraa wala birri kaardii hojjetadhee ogale mucaan qabu mucaleen qabu maata na yaaddeessu maalidha qoonqoo fotokitti ambaashashi kanaaf yaaddaa ambaashashi kanaaf ishi kanaaf dhaqqabbaa no amma kanan tolchee jechuudha baay'een isaa amma kanaadha lakkooftetti ba tokkollee keessa nyaachuu hin danda'u obboloota gubbaa kana taa'anii ittiin ilaalan booda sirriitti agarsiisa ittiin ilaalan sana kan gubbaa kana jiru iddoo kam akka inni jiru jechuudha turtii gaarii naa qabaadhaa jedhashi